Har'i roobii waaree gurraandhala 2026 akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduu idilee sa'aa kanaaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oduu waliin ani Irbuu Dhugaati. Barsiisonni kutaa magaalaa Buraayyuu hiriira mormii ba'uuf turan qaamolee waraana Piippiin doorsifamuun irraa ugguramuun ibsame. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Barsiisonni kutaa magaalaa Buraayyuu muraasni rakkoo qaala'insa jireenyaa fi hanqina mana jireenyaa isaan mudachaa jiru irratti yaada isaanii ibsuuf kaleessa gurraandhala 3/2026 walitti qabamuuf yaaluun isaanii gabaafameera. Akka barsiisotni ofii isaanii ibsanitti walitti qabamni kun hiriira nagaa osoo hin taane rakkoo jireenyaa isaan mudachaa jiru irratti walii galuu fi sagalee isaanii dhageessisuuf yaadamee turuu dubbatu. Barsiisaan tokko kan maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate akkana jechuunis ibse. Ajendaa siyaasaa homaatu hin qabnu, qaala'insi jireenyaa fi rakkoon mana jireenyaa nu dadhabsiiseera, maatiin keenya bittinnaa jira jechuun kaayyoo hiriira sanaa kan ibse hoggaa ta'u, barsiisonni biroon ammoo waggoota 4 dura bilxiginnaan qarshii 30,000 nu kaffalchiisuun lafa nuuf kennuuf waadaa galee akka ture garuu hanga ammaatti lafti sun akka hin kennamne ibseera. Qarshii kana liqii fudhannee kaffallee jirra, amma immoo dhala liqii kaffaluun jireenya keenya rakkisa seera jechuun barsiisaan biraa ibseera. Walitti qabamni barsiisotaa kun kan geggeeffamuuf yaadame naannoo mana barumsaa Dirree Buraayyuu sadarkaa 2ffaa fi Dirree Sololiyaa akka ture barsiisonni ni himu. Haa ta'u malee walitti qabamni sun osoo hin geggeeffamin dura humni nageenyaa bakka sanatti argamuun akka hin raawwatamne taasifameera. Gama mootummaa kutaa magaalaa Buraayyuu irraa itti gaafatamaan waajjira barnootaa obbo Tsaggaayee Amaanaa walitti qabamni kun akka gaaffii tajaajilaa osoo hin taane sochii gurmaa'inaa fakkaatu ibsuun akka gufachiises dubbatu. Akka barsiisonni muraasni himanitti obbo Tsaggaayeen walitti qabamni sun seera ala ta'uu isaa qaamni biraa duubaa akka jiru shakkii qabaachuu fi yeroo filannoo keessatti burjaajii hawaasaa uumuuf yaalii ta'uu danda'a jechuun nuun barsiisota siyaasa keessa hin jirre nyaannee buluu fi dirqama jiraachuuf bahaa turres waraana nurratti bobbaase jechuun komii qaban dubbatu. Barsiisonni kunneen garuu gochaan bilxiginnaa kun dhugaa keenya sarbuun ilaalcha biraatti nu hidhus nuti garuu gaaffiin keenya tokko qofa, jireenya keenya akka barsiisotaatti haala gaariin gara fuula duraatti itti fufsiisuu ulaagaa dandeenyuuf gaaffii gaafachaa jiraachuu malee tuttuqaa siyaasaa keessa hin jirru jedhu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii keessatti miidhaan murna maafiyaa bilxiginnaatiin hawaasa nagaa irratti geggeeffamu jabaatee itti fufuun himame. Jaaleeraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda Addilleeqaa Tulluu Caalii keessatti amajjii 31/2026 lukkeeleen bilxiginnaa hawaasa nagaa nama maqaan ishee Aadde Daadhituu Gammachuu Jaaluu jedhamtu maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhuun reebicha ulfaataa irraan ga'uu waajjira poolisii aanichaatti hidhanii hanga ammaatti dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka maddeen himanitti Aadde Daadhituu maanguddoo ganna 65 olii tuttuqaa siyaasaa kamiyyuu kan hin qabne yoo taatu ergamtoonni sirnichaa garuu sababa sobaa itti maxxansuun gocha gara jabinaa kana irratti raawwachuu himuun reebicha irra ga'eenis miidhaa qaamaa ulfaataaf saaxilamuun yeroo ammaa mana hidhaa keessatti fayyummaan ishee haala yaaddessaa keessa jiraachuu himaniiru. Maqaa nageenya uummataa mirkaneessuu jedhuun golee Oromiyaa mara keessatti hoomaa waraanaa bobbaasuun dhiittaa mirga namoomaa hawaasa nagaa irratti raawwachaa kan jiru bilxiginnaan addattammoo sababoota waraana bilisummaa Oromoof odeessa laattu nyaataa fi dhiyeessii adda addaa kennitu jedhuun qonnaan bultoota Oromoo hiraarsuu hojii idilee taasifatee jiraachuun kan beekamudha. Godina Matakkal aanaa Wanbaraa keessatti waraanni goolessituu bilxiginnaa hawaasa nagaa irratti meeshaalee waraanaa gurguddoo darbachuun miidhaa geessisuun ibsame. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Godina Matakkal aanaa Wanbaraa ganda Shonkoraa jedhamutti waraanni maafiyaa bilxiginnaa gurraandhala 2026 ganama sa'a 2tti meeshaalee gurguddaa akka moortaraa furguggisuun qabeenya hawaasaa irratti darbataniin miidhaan qabeenya irra ga'uu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Meeshaaleen gurguddoo hawaasa meeshaa maleessatti loltoota gara jabeeyyii sirnichaan darbatame kun biqiloota akka bunaa, abukaadoo, muuzii, mangoo fi midhaan callaa ooyiruu keessatti argamuu dabalatee bosonallee jalaa barbadeessuun heeramee jira. Gurraandhala 1/2026 godinuma kana aanaa Bulan ganda Goongoo bakka addaa Gilee
jedhamu keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii laalessaa loltoota faashistii bilchiginnaa irratti fudhate hordofee loltoonni kunniin haaloo kana ba'uuf hawaasa meeshaa maleessa irratti meeshaalee gurguddaa kan darbatan ta'uun baramee jira. Tiksitoonni barcuma nam-tokkee fi abbaa irree Koloneel Abiy Ahimad kutaalee Oromiyaa cufa keessatti lolan waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabuun meeshaalee gurguddaa seerri waraana idil-addunyaa hin eeyyamne fayyadamee hawaasa irratti darbachuun miidhaa ulfaataa qaqqabsiisu itti fufanii jiru. Godina Lixa Shaggar aanaa Baakoo Tibbeetti waraanni murna PP uummata nagaa hidhanii raarsoo ammeessanii jiraachuun beekame. Guutuu gabaasichaaf jaalfalmataa lammii. Godina Lixa Shaggar aanaa Baakoo Tibbeen ganda sadan qixxee keessaa nama maqaan isaa Obbo Biraanuu Shifarraa jedhamu manguddoo ganna umurii 68 ukkaamsuun waajjira poolisii magaalaa Baakootti geessuun torbee lamaa olii firaarsaa turuun ammallee haala ulfaataa keessa jiraachuu maddeen himan. Akka maddeen himanitti manguddoon waraana PP'n ukkaanfamanii raarfamaa jiran kun hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiyyuu kan hin qabne yoo ta'u hawaasa keessa jiraatan keessatti manguddoo eebbaa fi araaraa ta'uun jaalalaa fi kabaja kan qabanidha. Waraanni murna PP garuu waraana bilisummaa